Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Guyyaa har'aa magaalaa Amboo iddoo addaa Taltallee jedhamutti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 10 darbe. Lalisaa Magarsaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Amboo iddoo addaa Taltallee jedhamutti ganamarraa sa'a 3 irratti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namootaa darbe. Konkolaataan deddeebisa uummataa faayifel magaalaa Amboo irraa gara Gudar osoo imalaa jiru konkolaataa wal harkisuun waliin walitti bu'uun balaa mudateen lubbuun namoota 10 darbuun namoota 5 irraa immoo balaan cimaa gahuun gabaafame. Ka'umsi balaa kanaa konkolaataa faayifel fireeniin to'atamuu sababa dideef konkolaataa harkisaatti bu'ee jechuun gargaaraan Inspektara Mabeet Tashoomaa himan. Inspektar Mabeet Tashoomaa balaa uumameef gaddatti dhaga'ame ibsuun yeroon kun waqtii roobaa waan ta'eef konkolaachistoonni of eeggannoon akka konkolaachisuu qaban dhaamaniiru. Biiroon Kominikeeshinii magaalaa Amboo maatiif firoottan namoota lubbuu dhabaniif gaddatti dhaga'ame ibseera. Baankiin Siinqee fi Komishiniin Turizimii Oromiyaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Waliigalticha Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa fi Pirezidaantiin Baankii Siinqee Obbo Nuwaayee Magarsaa mallatteessaniiru. Waliigaltichi sochii misoomaa gama lameeniin taasifamu keessattuu carraa hojii uumuu fi hawwata investimentii guddisuuf kan gargaaru ta'uun ibsameera jechuun FBCtu gabaase. Oromiyaatti industiriiwwan bu'aa qonnaa galtee godhataniif xiyyeeffannaan godhamee hojjetamaa jira. Boontuu Dastaa akka taanutti dhiyeessiti. Oromiyaatti piroojeektiin agiroo industirii 4195 kaapitaala birrii miiliyoona 100 fi biiliyoona 17 hojiirra jiraachuun hoogganaan biiroo investimentii industirii Oromiyaa Obbo Hamed Indiriis himaniiru. Agiroo industiriin 1895 hojii keessa jiru. 167 hojii ijaarsa xumuraniiru. 272 immoo ijaarsa irra jiraachuun himaniiru. Industiriin bu'aa qonnaa galtee godhatu Oromiyaatti hojjetamaa jiru keessaa warshaa qindeessituu nyaataa Diinaan isa tokko. Warshaan kun daakuu qamadii fi boqqolloo baay'inaan qulqullinaan dhiyeessuu gabaa tasgabbeessuu cinaatti industirii bu'aa qonnaa galtee godhatu hundeessuun hojjetamaa jira. Industiriin kun warshaalee qamadii 2 qabaachuun guyyaatti daakuu qamadii hanga kuntaala 2000 ol daakuu gabaa biyya keessaa dhiyeessuu akka jiru OBN gabaaseera. Warshaan qindeessituu nyaataa Diinaan waliigalaan hojjettoota 400 ol ta'an dhaabbii fi yeroo qacaree jiru keessatti harki 70 dhalattoota naannoo warshichaa itti hundaa'edha. Namoonni warshaa kana keessa hojjetaa jiran carraa hojii argachuu cinaatti gama ce'umsa teekinooloojii muuxannoo irraa fudhachaa jiraachuunis gabaafameera. Hoogganaan biiroo industirii fi investimentii Oromiyaa Obbo Hamed Indiriis agiroo industirii dinagdee qonnaa daran guddisuu keessatti gahee olaanaa qabaachuun himaniiru. Bu'aawwan dameen kun guddisuu dinagdee biyya keessatti qabu olaanaa ta'uun himaniiru. Tiraansfoormeeshinii qonnaa keessa jiru qonnaa irratti soona dabaluun carraa hojii uumeera. Tiraansfoormeeshiniin qonnaa keessa jiru qonnaa irratti soona dabaluun carraa hojii uumeera. Oomishni biyya alaatii galu biyyuma keessatti akka oomishamu gargaaruun guddina dinagdee biyyaa daran dorgomsiisuu keessatti qooda jabaa qabaachuun gabaasicha irratti hubatameera. Guyyaa kaleessaa manni barumsaa Hawwii Moodeeling Akaadaamii barattoota isaa Hoteela Intarnaashinaal Elite eebbisiisee oole. Siitiin Haji. Kaleessaa waxabajjii 18 manni barumsaa moodeelummaa Hawwii Moodeeling Akaadaamii barattoota isaanii jajaaf leenjisaa turan 52 Hoteela Intarnaashinaal Elite bakka keessummoonni kabajaa jaalattoonni aartii fi abbootiin gadaa argamanitti sirna ho'aan eebbisiisaniiru. Sagantichis akkuma aadaa Oromoo eebbaan kan jalqabame yoo ta'u haadha qabeenyaa Hawwii Moodeeling Akaadaamii Hawwii Habtaamuu dabalatee namoonni garaagaraa haasaa kan godhan yoo ta'u haati qabeenyaa Hawwii Moodeeling Akaadaamii moodeel Hawwii Habtaamuu haasaa gooteen filata keessan hordofuun hojjettanii milkaa'uu qabdu jechuudhaanis dhaamsashee dabarsiteera. jechuun namoota namaaf fakkeenyummaa ta'anii akkasumallee namootatti karaa agarsiisan naamusa kan namootatti kan waan hundumaanuu namootaaf fakkeenya ta'an jechuudha. Dhaabbata Oromiyaa beeksisuudhaan gumaacha guddaa gochaa jiru dhaabbata turizimii Oromiyaa bakka bu'uun kan argame itti aanaan hoogganaa turizimii Oromiyaa Obbo Nagaa Wadaajoo haasaa isaaniitiin qulqullinaan hojjechuu irrattis jabaachuu qabna waan dorgomaa nu taasisu hojjechuu irrattis cimnee hojjechuudhaan fakkeenya ta'uu qabna jechuudhaan dhaamsa isaaniis dabarsaniiru. Industiriin faashinii akka addunyaatti doolaara tiriliyoona 1.1 sochoosa. Kun immoo dinagdee Itoophiyaa kan waggaa 5 ol waliigala saacha oomisha waliigalaa biyyi keenya qabdu dachaa 5 oltu industirii maxxantuu kana fakkaatu kana keessatti socho'aa. Qulqullinaan hojjechuu irratti sirriitti hojjechuu qabna. Qulqullinaan hojjechuun immoo guyyaa tokkoon yookaan halkan tokkoon kan dhufu miti. Qulqullinaan hojjechuun dorgomummaa jechuudha.
Agarsiisni uffata aadaa godinaalee Oromiyaa garagaraas moodeelota eebbifamaniin kan agarsiifame yoo ta'u keessummoonni saganticha irratti argaman garagaraas manni barumsaa moodeelummaa kun afaan Oromootiin jiraachuun isaa guddina aartii Oromoo irratti faayidaa guddaa qaba jechuudhaan wiirtuu miidiyaatti himaniiru. Moodeeliin egaa jalqabatti moodeela jechuun fakkeenya namaaf ta'uudha, fakkeenya uummataaf ta'uudha. Na moodeeliin tokko gama faashinii industiriitiin yoo ta'e aadaa uummata isaa baasee addunyaatti beeksisuudha. Akkasumaan waan ta'uufi atillee gaafa gara indaastirii moodeelingii seentu jechaadha. Naachuraal giiftii keessa ilaaluu qabda. Fedha kee qofaa miti barattee bor hojii kanatti success gochuu danda'a kan jedhu laaltee gara indaastirii kanaa dhufuu dandeessa. Namni tokko moodeela ta'uudhaaf inni guddaan nama ta'ee uumamuuf fedhii qabaachuudha. Namni kamiyyuu akkuma guyyaa har'aasitti argamne hawwii moodeelingii akaadaamiin namni kamiyyuu moodeela ta'uu danda'a kan jedhudha. Dhaadannoon ishee moodeela ta'uu jechuun fakkeenya ta'uudha. Fakkeenya ta'uudhaaf immoo kutannoo qabaachuudha, fedhii qabaachuudha, ofii wajjin hojjechuu danda'uudha waan ta'eef namni kamiyyuu bifa barbaade haa qabaatu, boca barbaade haa qabaatu moodeela ta'uu danda'a. Dhumarrattis waraqaan ragaa obbo Dammaqaa Nagaasaa fi artiistii Hirphaa Gaanfureen barattoota eebbifamaniif kennameera. Kibba lixa Oromootti shakkamaan warqii giraama 126 ol seeraan ala mana isaatti kuuse to'atamuu poolisiin federaalaa beeksise. Kibba lixa Itoophiyaa godina Oromootti namni aanaa Beeroo keessa jiraatu seeraan ala warqii giraama 126 ol albuuda warqii fakkaatu bifa biyyoon jiru giraama 96 asiidii warqiin ittiin dhiqamu kiiloogiraama 30 suphee ittiin warqii baqsan 23 maashina warqii qindeessu tokko mana isaatti kuuse kun to'atamuun qoratamaa jiraachuu poolisiin federaalaa beeksiseera. Shakkamaan kunis to'atamuu kan danda'eef dhorka labsii daldala seeraan alaa albuuda irratti raawwatu daangessuuf bahee cabsee waan argameef jedhame maddi kan FBC'ti. Sirni badhaasa dorgommii yaada carraa hojii uumuu biyyaalessaa tumsa ministeera hojii ogummaa fi faawundeeshinii maastar kaardiin qophaa'e magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa oole. Sirnicha irratti ministeera hojii fi ogummaa aadde Mufaariyaat Kamiil dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannolee argamaniiru jedhame. Dorgommiin marsaa jalqabaa mata duree leenji'uu badhaafamuu fi ga'oomuu jedhuun dorgomtoota naannolee 8 fi bulchiinsa 2 keessaa walitti babba'an 1137 gidduutti gaggeeffamaa tureera. Dorgomtoonni 200 gulaallii biyyoolessaaf darbaniiru jedhame. Dorgommii marsaa 3 gaggeeffamaa tureen dorgomtoonni 50 yaada gaarii dhiyeessan tokkoon isaanii $5,000 badhaafamaniiru jedhame. Dorgomtoota kanneeniif yeroo itti aanuuf deeggarsi garaagaraas kan taasifamu ta'uun heerameera. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.